ሁላችንም እናማትብ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከነ ኢልማ ከነ ሀፉura qulqulluu waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናትም ጨምሩላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን እስከ ይሳት ደረሳችሁ? akkam ooltanii akkamiyyuu nageessan? galata waaqayyoo akka jennuuf qooqa keenya kan nuuf saaqee addunyaa keessas filatee mana isaa tulluu qulqullaa kanarratti nu eebbisuudhaaf kan walitti nu qabatee waaqa waaqotaa, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa kan ta'e waaqni keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. deesse kan nuuf laattee Beetaleemii hanga Qaraaniyooti gidiraa fi dhiphina hedduu sababii fayyina keenyaaf kan agartee qulqulleettii qulqullootaa, obboleettii ergamootaa dhasa bondaa kan taate giiftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamiis maqaan ishii kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. qulqulloonni, ergamoonni, wareegamtoonni toloonnis akka kennaa fi kabaja waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootitti daqiiqaa muraasaaf waliin barannaa. barsiisaa kan ta'e waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. mata dureen barumsa keenyaa guyyaa 40 fi halkan 40 ni soomee kan jedhu ta'a. wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti dubbii sagalee waaqayyoo argamuudha. gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii samoota irraa bu'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa immoo lubbuu fudhatee dhala namaa eega ta'e boodatti dhala namaa isa barbaacha dhufe kana yookaan immoo dubbii fayyinaa isa nuuf xumuruu dhufe keessatti hunduma keenyaaf fakkeenya nuuf ta'uudhaaf akkasumas immoo nutti agarsiisuudhaaf bara kakuu moofaa keessatti waaqayyoon haala garaagaraatiin seera isaa nuuf kennee bara seera lapheetti namoonni laphee isaanii keessatti dubbiin waaqayyoo isaaniif caaffameen baay'een jiraachaa akka turan, kanaanis ta'uu dinnaan immoo boodarratti bara Museetti abboommiiwwan kurnan gama taabota irratti barreessee waaqayyoon nuuf kennee akka inni ture ni yaadanna. egaa baroota baay'ee keessatti dhalli namaa haala garaagaraatiin waaqayyoo irraa fagaachaa akkasumas immoo seera isaa diigaa waan tureef boodarratti laphee irrattis barreessee waan hin taaneef boodarrattis immoo taabota irrattis barreessee abboommii kurnan kana raawwatiin kana raawwadhu jedhe adda baasee yoo itti meeyyuu dhalli namaa ammas kufaati isaa keessaa ka'uu hin dandeenye waan ta'eef waaqayyoo irraa fagaachuunis adda ba'uunis ittuma fufee waan ta'eef waaqayyoon dhala namaa isa bade sana barbaachuudhaaf jecha isa duraan jecha isaatiin itti dubbachaa ture sana amma immoo qaaman deddeebi'ee ofii isaatii gochaan agarsiisee itti himuudhaaf gara biyya lafaa dhufee ture. kanaaf abbootiin keenya, gooftaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa maaliif dhufe kan jedhee gaafatu yoo jiraate tokkoffaa irratti fakkeenya nuuf ta'uudhaaf nu barsiisuuf jedhu, lammaffaa irratti fayyina keenya xumuruudhaaf. egaa namni haala garaagaraatiin itti himamee dhaga'uu dide kuni, namni haala garaagaraatiin kanan raawwatiin jedhamee irra darbee raawwachuu isaatiin cubbuu fi kufaatii garaagaraa keessatti kufe kuni amma waaqayyoon immoo dhala namaa kan uume jalqaba irratti kaayyoo jireenya bara baraatiif waan ta'eef namni inni ofii isaatiif fakkeessee fakkeenya isaatiin uume kuni akka badu waan hin barbaanneef dhalli namaa dadhabaa ta'ee foon kan uffate dadhabina isaarraa kan ka'e waaqa isaarraa adda ba'ee yoo kufaatii keessa galeeyyuu waaqni keenya waaqa jaalalaa waan ta'eef waaqa jireenyaaf nu uume jiraataa bara baraa waan ta'eef dhala namaa fayyisuudhaaf amma immoo ofii isaatiif foon uffatee dhala namaa ta'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhachuudhaan
gonka namaa gonka waaqa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaatti agarsiisuudhaaf gara biyya lafaatti dhufe. Egaa tokkoon dubbii fayyinaa akkasumas immoo deemsa jireenya keenya keessatti waan raawwachuu qabnu hundumasaa tokkoon nutti agarsiisee hanga guyyaa fannootti waan garaagaraatiin waggaa 33 fi ji'a 3 biyya lafaarra ture kana keessatti haala garaagaraatiin nama waan hundumaa barsiisaa tureera. Waan inni hin barsiisne hin jiru, waan inni nutti agarsiisnes hin jiru. Duraan jecha isaatiin kan dubbate raajotaan kan dubbachiisaa ture, amma immoo inni dubbii sana raawwachuudhaan bifa raajota dubbachiise sanaan dubbii fayyinaa keenya nuuf xumuruudhaaf jecha gooftaan ofiisaatii gara biyya lafaatti dhufee dubbii fayyinaatiif kan ta'u waan hundumaa nutti agarsiise. Sana keessaa tokko kan ta'e gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jalqaba irratti cuuphaan ilma namaatiif akka inni barbaachisu akka dubbatee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irraa kaasnee gaafa dubbisnu namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo dhalannee gara mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u jedhee jala muree dubbii fayyinaa kana eegalutti meemboodatti ofii isaatii cuuphamee nutti agarsiisuudhaan sana booda immoo sanatti aansee hojii hundumaadhaafuu bu'uura kan ta'e gooftaan keenya gara barsiisummaa yookaan immoo gara tajaajilaa isa dhufeef sanatti osoo hin deemin dura tsooman ofii isaatii akka nuti isarraa barannee too waan hundumaa raawwachuudhaan duratti tsooman akka eegaluu qabnu nutti agarsiisuudhaaf gara gadaama Qorontos akka inni deemee kitaaba irraa ni dubbisna. Egaa deemee boodattis akkuma wangeela kanarratti barreeffamee dubbisnu wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa jalqabnee gaafa dubbisnu kana booddee daabiloosin qoramuuf hafuurri gooftaa Yesuusin gara gammoojjiitti geessee jedhee dubbata. Guyyaa 40 fi halkan 40 ni tsoome, kanaan booddees ni beela'e jedhamee barreeffameera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka kitaaba kanarratti barreeffameef daabiloosin qoramuuf hafuurri gooftaa keenya Yesuusin gara gammoojjiitti geesse jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii fedhee ofii isaatii jaallatee dhala namaa daabiloos haala garaagaraatiin dadhabsiise kana dhala namaa daabiloos gidiraa itti cammeessee gidiraa itti cimsee too daandii waaqayyoo gadhiisise kana ofii isaatii qorumsa dhalli namaa fudhatu sana hundumaa qorameefi too ofii isaatii dhala namaa kana bilisa baasuuf injifannoo isaaf dabarsuudhaaf jecha ofii isaatii fedha isaatiin gara gammoojjii yookaan immoo gara gadaamii sanatti akka inni deeme ni dubbata. Egaa kun ta'ee boodattis halkan 40 fi guyyaa 40 ni tsoome jedheetu egaa soome kanaan boodatti immoo gooftaan keenya ni beela'ee jedhe. Waaqni hundumaa uumee addunyaa kana gara hin jirree gara jireenyatti fidee inni addunyaa kana soorummaa abbummaa isaatiin sooree jiraachisu simbirroota samiirra balali'an uumamtoota biyya lafaarra jiran hundumaa isaaniiyyuu dhala namaa dabalatee hundumaaf soorata yookaan immoo nyaata jireenya isaaniif kan kennu inni ni beela'ee jedhamee barreeffame. Dhugumaan kan nama dinquudha. Inni hundaaf nyaata kan laatu ta'ee ni beela'ee jedhamee dubbatameef inni garuu hundumaa raawwachuu waaqa danda'u ture. Kan beela'ee jedhamee isaaf dubbatameef gonka foon uffachuu isaa calaqqisiisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amala foonummaa yookaan amala namummaa keessaa dadhabbinnii fi akkasumas beela'uun kan irra jiru waan ta'eef foon uffate suni gonka akka foon namaa ta'e hubachiisuudhaaf gooftaan keenya beela'uu isaa dubbatameef jechaadha. Egaa kana ta'e boodattis immoo amma inni qorusitti dhiyaatee jedha. Egaa kan qoru eenyoo jedhamee hundumaaf ifa kan ta'e diyaabiloosidha. Ijoollee waaqayyoo kan qoru daandii waaqayyoo irraa akka isaan hin jiraanneef daandii waaqayyoo irraa akka fagaatanii ijoollee waaqayyoo ta'urraa gara garbummaa seexanaatti akka deemaniif kan taasisu hojiin isaa yeroo hundumaayyuu daandii waaqayyoo irraa nama fageessu akkasumas immoo waaqayyoodhaan nama walitti buusuu kan ta'e yeroo hundumaa ijoollee waaqayyoo haala garaagaraatiin kan qoru waaqayyoon uumama jalqabaa kan faafi fakkeenya isaatiin kan uume Addaamillee inni kabajaa fi surraa inni argatetti inaafurraa kan ka'e dhala namaa isa jalqabaa kana qoruudhaan qorumsa isaa kan eegalee diyaabiloos ammas immoo Addaam lammaffaa kan ta'e foon uffatee kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoruudhaaf itti dhiyaatee jedha. Seexanni humna maaliitiin gara Kiristoos dhiyaata kan jedhee gaafatu yoo jiraate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fedha isaatiin
bakka namaa bu'eetoo iddoo dhala namaa qorumsa sana hundumaa injifannoodhaan gonfachiisuudhaaf jecha ofisaatiin kan fedha isaatiin qoramuu barbaadedha malee seexanni humna ittiin isatti dhiyaatee qoruu qabaateetii miti. Kanaaf iddoo dhala namaa isa gonka foon uffatee dhufe ta'uu isaatiin seexanaan qoramuuf fedha isaatiin akka isaarratti raawwatamu ta'e. Kanaanis akkas jedha. Lakkoofsa 3 irratti inni isa qoruus dhiyaate jedha. Ati ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii isaan jedhee jedha. Egaa diinni kun Daabiloos yaadni isaa yaada biyya lafaati. Yeroo hundumaayyuu dhala namaas kan ittiin dogongorsiisu keessaa inni tokko waa'ee nyaatatiin. Waqtii soomaa kana keessattis namoonni baay'een keenya manni kiristaana keenyaa amma sa'aatii kanatti soomaa jettee yeroo isheen nu barsiistu. Diinni keenya Daabiloos immoo yoo soomnee akka isarratti injifannoo argannu waan beekuuf darbee seera Waaqayyootti cimnee jiraachuu keenya fi hafuura Waaqayyootiin guutamuu keenya waan beekuuf kana akka nuti dadhabnuuf haala garaagaraatiin sa'aatiin osoo hin ga'iin akka nuti beelofnuu fi sa'aatii soomuudhaaf barbaanne sanarraa osoo sa'aatiin sun hin ga'iin akka nuti nyaannu nu kakaasuu danda'a. Seexanni yookaan diinni keenya Daabiloos sa'aatiin osoo hin ga'iin akka nuti beelofnee nyaata sana nyaachuudhaan immoo sooma diignu nu taasisa. Kanaaf haala garaagaraatiin barootaafis kan ture qorumsi gara kanaan ture baay'ee guddaa waan ta'eef uumama jalqabaa kan ta'e Addaamis immoo jalqaba irratti Waaqayyoodhaaf walitti buusaatiif yookaan immoo daandii Waaqayyoo irraa kufeetoo gara cubbuutti galuu isaatiif gara duutitti murteeffamuu isaatiif jalqaba irratti kallattiin ittiin kufe nyaata waan tureef ammas Daabiloos kallattuma sanaan gara Kiristoositti dhufeera. Kanaanis daabboo taasisii dhagaacha kana ni nyaannaa ittiin jedhe. Daabboo taasisuu kan danda'u Waaqayyoodha dhugumaan. Waaqayyoon waan hundumaa raawwachuu danda'a. Dhagaa sana ajajee daabboo taasisuu ni danda'a. Hundumtuu kan isaan abboomamuudha. Qilleensonni fi galaanni kan isaaf ajajamu kun inni eenyu jedhaniitoo amma ajaa'ibsifachuutti kan ga'an waan hundumaa raawwachuudhaaf amalummaa isaatiin aangoon kan isaati. Dhagaa sana ajajeetoo Waaqayyoon dhugumaan daabboo taasisuu ni danda'a. Garuu kallattii diinni ittiin dhufee kallattii sanaa osoo hin taane dhala namaa kallattii ittiin qoruun jalqaba irratti Addaam akkuma inni kuffisuudhaaf daandii nyaata kana fayyadame ammas ijoollee Waaqayyoo ittiin qoruudhaaf waan dhufeefi gooftaan keenya akkas jedheetoo isaaf deebiseera. Gooftaan keenya Yesuus deebisee namni kan jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee nyaata duwwaadhaan akka hin taane barreeffameera isaan jedhee jedha. Lammaffaa irratti sitti dhufee gooftaan keenya kana isaan jedheen boodatti kana booda Daabiloos gara magaalaa qulqulleetti isa fudhatee fiixee mana qulqullummaa irra isa dhaabbachiisee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fedha isaatiin gara sana deeme jechuudha malee ammas Daabiloos gooftaa keenya humna ittiin gara isa geessu qabaatee miti. Egaa asirrattis immoo gara sana isa fudhatee isa dhaabbachiisee boodatti akkas isaan jedhe. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kana irraa gad darbadhu. Akka si eeganiif ergamoota isaa si ni ajaja. Miila keetiinis dhagaadhaan akka hin gufanne harka isaaniitiin ol si kaasu jedhamee barreeffameerati jedha. Dhugumaan kan nama ajaa'ibuudha. Daabiloos mataansaa dubbii sagalee Waaqayyoo isa kitaaba irratti barreeffame caqasee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoraatee jira. Bara kanatti ergamtoota Daabiloos kan ta'an yookaan immoo hojii raawwachiistuu Daabiloos kan ta'an faallaa dubbii Waaqayyoo kan jiraatan yeroo baay'ee kitaaba yookaan immoo dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii wangeela Kiristoos baatanii too magaala keessa jooranii yeroo isaan nama dogongorsan agarra. Akkamittiin kitaaba qulqulluu qabatanii too dubbii fayyinaa hin dubbatan yookaan immoo akkamittiin isaan kun waa'ee faallaa dubbii Waaqayyoo jiraatu jennee kan nu ajaa'ibu baay'een keenya jiraachuu dandeenya. Garuu abbaa isaanii kan ta'e iyyuu jalqaba irratti hojii isaa kan eegale dubbii sagalee Waaqayyoo caqasuudhaan ture. Dubbii sagalee Waaqayyoo sana bu'uura godhatee isa sana waan beekuuf kitaaba irratti waan barreeffame keessa caqasee akkas jedheera. Faarfannaa 90 irratti barreeffamee kan jiru Waaqayyoon ergamoota isaa ergeetoo dhala namaa oolchuu akka danda'u barreeffamee ture. Faarfannaa 90 irratti Daawit kan barreesse sana isa sana fudhatee Daabiloos amma immoo akkasittiin dubbachaa jira jechaadha. Waa'ee namoota nu ajaa'ibuun isarra hin jiraatu. Abbaa isaanii kan ta'e inni jalqabumarrayyuu sana qabatee dhufe waan ta'eef akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 irratti abbaa isaanii sobaa akka inni ta'e dubbatu. Ammas abbaan isaanii waan raawwatu sana isaanis deebi'anii raawwachaa jiru. Kanaaf nu ajaa'ibuun nurra hin jiraatu jechuudha.
faallaa dubbii waaqayyoo warreen jiraataniin deemsa isaaniirraa dubbii isaaniirraa of eeguu barbaachisa malee akkamittiin jennee gaafachuunii fi dubbii isaaniitiin dogongoroon nurraa kan jiraanne nutti machaadha. Egaa lammaffaa kanarratti immoo jalqaba irratti nyaatan kan nama qoru diiyaabiloos sanaan dubbiin hin taane waan ta'eef waaqayyoon dubbii isaatiin illee nama jiraachisuu kan danda'u abbootiin keenya baay'een isaanii jireenya addunyaa kanaa dhiisanii gara biyya lafaa kana tuffachuutti gara kawaala garaagaraatti gara holqaa fi iddoo garaagaraatti deemanii fixeensa arraabanii akkasumas baalallee nyaatanii kan jiraatan baay'ee waan jiraniif nyaanni dhugumaan kan nama hin jiraachisne waaqayyoon dubbii isaatiin illee akka inni nama jiraachisu dhugumaan amanamaa akka inni ta'e waaqayyoon eega dubbate amma immoo gara of tuulummaatti nama geesse. Dhalli namaa kan ittiin kufu inni lammaffaan of tuulummaadha. Baay'een keenya jireenya keenya keessatti waan xiqqoo yoo beekne akka waan baay'ee beeknetti of tuulummaan kan nutti dhaga'amu. Deemsa keenya keessatti waan xiqqoo yoo baranne barumsa hundumaa akka finneetti kan of ilaalu. Sanaafis abbootirraa gadi teenyee barachuu caalatti ishee xiqqoo qabnu sanaan of tuulummaan nutti dhaga'ame daandii waaqayyoorraa yeroon itti bannu baay'een keenya ni argamna. Gooftaan keenya baroota duraan ture keessattis booda irrattis kan ka'an namoota baay'ee diiyaabiloos kallattii kanaan isaanitti seenee isaan akka qoru waan beekuuf amma immoo kallattii kanaan namni tibiitii yookaan immoo of tuulummaadhaan akka inni hin kufneef akkas jechuun dubbate. Waaqayyoon dhugumaan magaala qulqulleetti sanirraa osoo of darbatee ooluu kan danda'u waan hundumaa gochuu kan danda'u yookaan ofiisaa miti namayyuu oolchuu kan danda'u ergamoota isaa ergee oolchuu isaa dhugaadha. Barreeffame waan jiruudha dhugumaan waaqayyo waan hundumaa gochuu kan danda'uudha. Garuu amma dubbiin diiyaabiloos dubbatu gama of tuulummaa kanaan waan dhufeef waa'ee of tuulummaatiin wal qabsiisee gooftaan keenya ijoollee isaatiif dabarsuu kan barbaade dubbiin waan jiruuf amma immoo akkas jedheera. Gooftaan keenya Yesuusis deebisee waaqayyo gooftaa kee hin qoriini kan jedhamu barreeffameera ittiin jedhee jedha. Waaqayyo gooftaa kee hin qoriini akkuma seera ba'uu irratti bal'inaan dubbisnu keessattuu boqonnaa 20 irratti waaqayyo uumaa kee hin qoriin jedhamee akkuma barreeffame namni waaqa isaa qoruurraa ofiisaa of qoruurraa of eeguu akka inni qabu ani waaqayyoon na wajjin jiran jenneetoo nuti deemsa hin taane deemuun akka nu hin barbaachisne akkasumas immoo daandii waaqayyoo irraa adda baanee kufaatiin taane keessaa akka hin galleef namni kasoominaan jiraachuun akka isa barbaachisu ofiisaa kan gadi qabee ani moolan isa kaasa jedhee akka barreeffame waa'ee qulqullicha Yohaannisiinis wal qabsiisee namni ol ka'uu kan barbaadu ofiisaa gadi haa deebisu jedhee fakkeenya Yohaannis cuuphatiin hunduma keenyatti kan dubbate waaqayyoon gadi of qabiinsa nu barsiisuudhaaf diiyaabiloos namoota baay'ee kallattii kanaan kuffise waan ta'eef nuti akka ittiin hin kufne nu akeekkachiisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqayyo uumaa kee hin qoriin jedhamee barreeffameera ittiin jedhe. Diiyaabiloos caqasa kitaaba irraa fudhatee itti dubbachaa gaafachaa ture. Gooftaan keenyas dubbuma kitaaba irraatiin deebisaafii ture. Dhugumaan kan nama ajaa'ibuudha. Kanaaf yeroo baay'ee haala garaagaraa keessa teenyee namoonni baay'een dubbii sagalee waaqayyoo xiqqoo yoo baranne akka waan baay'ee beeknutti akkasumas jireenya addunyaa jiraannu keessatti waan baay'ee qabeenya biyya lafaas yoo qabaanne akkasumas immoo firoottan baay'ee namoota jajjaboo baay'ees yoo qabaanne isaan sanaan of jajuun akkasumas immoo isaan sanaan of tuulummaan nutti dhaga'amuun akka nurra hin jiraanne waaqayyoon hunduma keenyaaf iyyuu qixa abbaa akka inni ta'e hubannee waan hundumaa gochuu kan danda'u beekumsa kennuus fudhachuus kan danda'u qabeenyas kennuus fudhachuus kan danda'u jireenya keenya hundumaa eebbisuus waan hundumaa raawwachuus kan danda'u waaqayyo akka inni ta'e amannee hubanneetoo of tuulummaarraa of eegnee jireenya keenya kasoominaan gad of qabiinsan jiraachuun akka nurra jiraatu nu barsiisuudhaaf gooftaan keenya kanaan dubbate. Waaqayyoon uumaa kee hin qoriin jedhamee barreeffameera jedhe. Kanaaf haala garaagaraatiin kallattii kanaan qorumsa dhufurraa of eeguun barbaachisaa waan ta'eef gooftaan gama kanaan nutti dubbate. Kana booddee ammasitti fufee diiyaabiloos immoo gaaffii sadaffaatti fufeera. Kana booddee diiyaabiloos tulluu baay'ee ol dheeraa ta'e irra isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiisee jedha. Amma immoo diiyaabiloos gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qormaata isa sadaffaa isaaf dhiyeesse keessatti mootummoota biyya lafaa hundumaa itti agarsiisee ulfina isaaniitiin itti agarsiisee yoo anaaf sagadde yoo harka naaf fuute isaan kana hundumaa siif nan kennaa ittiin jedha. Ilaalaa uumama harka isaa kan ta'e
of tuulummaa isaatiin kan kufe Waaqayyoon ulfinaa fi kabajaan gartuu ergamoota keessa tokko taasisee kan isa muudee ture sababii of tuulummaa isaatiin akka kufe abbaan keenya Hisqeel kitaaba raajisaa irratti bal'inaan waa isaa kan dubbateef ammas of tuulummaa isaatiin Waaqa uumamtoota maraa ta'een isa addunyaa uumee jiraachisuun isni qabeenyi biyya lafaas ta'e hundumtuu isaan kan argaman kan isaan kennaman amma mootummoota biyya lafaa kana ulfina isaaniitiin itti agarsiisee yoo anaaf sagadde yoo harka naaf fuute ani waan kana hundumaa siifan laadha ittiin jedheedha. Dhugumaan kan nama ajaa'ibuudha. Diiyaabiloos humna isaa wallaalee akkamittiin daandii inni ittiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qoraa jiru inni qoraa jiru waaqa isaa akka inni ta'e waa'ee waaqummaa isaatiin itti dhufee amma anaaf sagade amma jechuutti illee akka inni ga'ee ni hubanna jechuudha. Gooftaanis akkas jedheen gooftaan keenya Yesuus ati seexanannaa na biraa deemi gooftaa kee Waaqayyoof sagadii isa duwwaas waaqessi jedhamee barreeffameera jedhee dubbate. Akkuma seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3 irratti barreeffame Waaqni uuman kee ana qofaadha kan biroo waaqa siif hin ta'in jedhee Waaqni nu ajajee akkasumas immoo bara garaa keessatti Waaqayyoon uumamtoota maraa akka inni ta'ee fi isa qofaaf waaqeffannaan akka inni ta'u isa qofaaf waaqeffannaan amalummaa akka inni ta'u kabajni sagadni amalummaas kan isaaf ta'u isa qofa akka inni ta'e barreeffamee akka inni ture kitaabarraa ni dubbisna. Amma garuu Diiyaabiloos dhufee gaafa gara kanaan itti dhufu gooftaan keenya akkuma kitaaba irratti barreeffame waa'ee waaqummaa isaatiif Waaqayyo inaafadha jedhamee barreeffameerati. Waa'ee waaqummaa isaa irratti gaafa itti dhufu garuu seexana sanaan yaa seexanannaa jedheetu ofirraa ifatee Waaqayyo uumaa keetiif sagaduun yookaan waaqeffannaan kan isaaf ta'u Waaqayyoodhaaf jedhamee akka inni barreeffame isaaf caqase. Kanaanis namoonni baay'een isaanii mana kiristaanaa keenya keessatti saganni kan maluuf kabajni kan maluuf Waaqayyoo qofaaf jedhanii waa'ee kabaja qulqullootaatiin walitti fidanii kan dubbatan ni jiru. Dubbii kana garuu qalbeeffannaan haa ilaallu akkas jedha. Gooftaa kee Waaqayyoof sagadii isa duwwaas waaqessi jedhe. Dubbiin sagalee Waaqayyoo of eeggannoodhaan kan barreeffamedha. Nuti akka sirriitti hubannuuf nuuf akka galutti asirratti qofa kan jettu iddoon isheen jirtu isa lammaffaa irratti gooftaa kee Waaqayyoof sagadii jedhe. Saganni waaqeffannaa Waaqayyoof kan malu akka inni ta'e dabalees immoo saganni kennaa qulqulloota inni kabajeef akkasumas ergamoota Waaqayyootiif akka inni malu dursee Waaqayyoon haala adda ta'een of eeggannoodhaan dubbii kana dubbateera. Isa irratti garuu lammaffaa irratti garuu qofa kan jedhu kan immoo isa duwwaa waaqeffadhu jechuudhaan immoo waaqeffannaan kan maluuf dhuguma Waaqayyoo qofa akka inni ta'e waaqeffannaan kan maluuf uumamtoota keessaa tokkollee akka inni hin jiraanne adda baasee nutti himuudhaaf gooftaan keenya Waaqa uumaa kee sagadii isa duwwaas waaqeffadhu jedhamee barreeffameera jedhe. Kanaaf nuti sagada kabajaa qulqulloota inni kabajeef akkuma qulqullichi Phaawulos ergaasaa Roomee boqonnaa 8 irratti Waaqayyoon kan kabaje eenyutu salphisuu danda'a jedhee akka barreeffame akkasumas immoo yaadannoo bara baraa mana koo keessatti nan taasisaaf jedhee Waaqayyoon jecha isaatiin akka inni dubbate qulqulloota inni kabajeef nuti sagada waaqeffannaa osoo hin taane kan isaaniif sagannu yookaan immoo sagada kabajaa kan isaaniif laannudha. Kun immoo Waaqayyo kan kabaje kabajuu keenya malee isaan waaqessuu keenya miti. Manni kiristaanaa keenya sababii kanaan komatamuun ishee irra hin jiraatu. Adda baastee dubbii Waaqayyoo irra dhaabbattee kan raawwattu waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataansaa kan waaqeffannaan maluuf isa qofa akka inni ta'e saganni garuu saganni kennaa qulqullootaaf akka inni ta'e qulqullootaaf illee kan malu akka inni ta'e dubbateera. Ammas saganni Waaqayyoodhaaf sagadamu sagada waaqeffannaa jedhama. Saganni qulqullootaaf sagadamu garuu sagada kennaa yookaan immoo kan kabajaa jedhama. Manni kiristaanaa keenya bareechitee kan adda baasee beekti. Gaafa raawwattus akkamittiin akka raawwattu beekti. Sana hundumaadhaan manni kiristaanaa keenya qulqulleettii kan taate bifa Waaqayyoo irra isheedhaaf kennameen kan raawwattudha. Kanaaf waaqeffannaan kan malu Waaqayyoo qofaafi waaqeffannaan kan malu uumamtoota maraa kan ta'e duwwaadhaafi. Kanaaf
Waaqayyo duwwaas waaqessa jedhamee barreeffameera jedhe. Kanaaf daandiiwwan gurguddoo sadeen kana abbootiin keenya daandiiwwan cubbuun ittiin raawwataman gurguddoo sadeen jedhanii adda baasanii barsiisu. Kanaaf Waaqayyoon kallattii sadeen kanaan akka nuti qoramnu daandiiwwan cubbuun ittiin raawwataman sadeen gurguddoo diinni keenya Daabiloos fayyadamee ijoollee Waaqayyoo ittiin qoru sadan kana isaan sana nurraa cufee akka nuti humna Waaqayyoo ittiin argannu immoo dubbate jechaadha. Amma dhala namaatiif akka malutti akkas jedheera. Lakkoofsa 11 irratti immoo ergasii Daabiloos isa dhiisee kunoo ergamoonnis isa tajaajiluudhaaf dhufanii jedhee barreeffameera. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gonka nama akka inni ta'e akka dubbatutti akkanumas immoo namni gaafa xoomatti ergamoonni Waaqayyoo dhufanii akka isa jajjabeessan akka isa tajaajilan akkasumas immoo akka isa gargaaran namni kennaa hafuura qulqulluu irraa argatuun Diyaabiloos immoo akka isa dhiisee deemu jireenya isaa keessaa akka inni ba'u olaantummaa Diyaabiloos irratti dhalli namaa humna xoomarraa argatuun akka inni argatu kitaaba irratti barreeffamee jechaadha. Waaqayyoon humna hafuurummaa isaa akkasumas immoo gargaarsa ergamoota isaa nuuf ergee xooma kanarratti eebba fi suga bara baraa akka ittiin argannu hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Egaa waqtii xooma kanaa gooftaan keenya ofiisaatti xoomee haala kanaan haala ajaa'iba ta'e kanaan Diyaabiloos injifannoo irratti nuuf kennee akkasumas immoo daandiiwwan cubbuu ittiin raawwatamu keessaa gurguddoo kan ta'an kallattiiwwan sadeen kanaan namni nyaataan akka inni qoramu baay'een isaanii sababii nyaataaf jedhanii Waaqayyoo dhiisanii kan ba'an baay'ee waan turaniif akkasumas immoo of tuulummaadhaan mana Waaqayyoo keessa kan ba'an baay'ee isaanii waan jiraniif akkasumas immoo waaqeffannaa Waaqayyoo fi waaqeffannaa waaqa ormoota yookaan immoo waaqa tolfamaa wal jalatti jalaa bu'ee ta'u waaqa waaqessuu caalaatti gara seexana waaqessuutti kan goran baay'ee waan jiraniif sana sadeen kanaan Diyaabiloos immoo yeroo baay'ee nama kan qoru waan ta'eef isaan kanaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haala adda ta'een hubannoo cimaadhaan Diyaabiloos irratti injifannoo isaa nutti agarsiisee nuti humna xooman argannuun Diyaabiloos akka injifachuu dandeenyutti haala kanaan nutti agarsiiseera. Egaa waqtii sooma kana keessatti yeroo hundumaa yeroo kaan caalatti manni kiristaana keenya haala adda ta'een ijoolleen Waaqayyoo gara mana kiristaanatti dhufanii akkasumas immoo yeroo gaabbiitti galanii gara fooniif dhiiga isaatti itti dhiyaatanidha. Namni yeroo hundumaa Waaqayyoo yaadachuutu sarra jiraata. Waqtii sooma kana keessatti garuu hojii foonii isa biyya lafaa sanarraayyuu yeroo inni gara hojiif hafuuratti yookaan immoo saatii bal'aa kadhannaadhaa fi xooman akkasumas sagadaa yeroo itti dabarsuudha. Manni kiristaana keenya xooma haala lamaan hiikti. Isaan keessas namni waan nyaatamurraa waan dhugamurraa saatii muraasaaf of dhorkuu jechuun xoomiidha jettee barsiisi. Lammaffaan immoo waan hamaa ilaalurraa akkasumas gurraanis waan hamaa dhaggeeffachuurraa miila keenyaan gara waan badiitti deemurraa afaan keenya waan badaa dubbachuurraa qaamolee miiraa keenya hundumaa fayyadamnee gara hojii qajeelummaatti gara waan Waaqayyoo gammachiisu raawwachuutti yeroo itti deebinu akka inni ta'e nu barsiisti. Kanaaf isaan lamaan kana wal simsiisnee xooma eebbifamaa Waaqayyoon jaallatu akkuma kitaaba raajicha Isaayyaas irratti barreeffame xoomni ani filadhe isa kana jedhamee akka barreeffame xooma nuti xoomaa jirru kun xooma hammeenyi keessa hin jiraanne xoomi nuti xoomaa jirru kun xooma nama hamachuun keessa hin jiraanne xooma nuti xoomaa jirru kun midhaanii fi bishaan irraa xoomatii haala adda ta'een immoo hammeenyaan keessoon keenya qabamee xooma Waaqayyoo biratti fudhataman arganne akka nu jalaan taaneef xooma Waaqayyoon jaalatu akka inni ta'uuf nuti hundumtiyyuu ofii keenyaa of tasgabbeessinee Waaqayyoodhaaf of bichisiisnee jireenya keenya hundumaa Waaqayyoodhaaf dabarsinee laannee sugaa fi eebbaa akka ittiin argannuuf yeroo hundumaa xoomitti jabaannee xoomuutu nurra jiraata. Kanaaf abbootiin keenyas xooma gooftaan keenya xoome kan haala adda ta'een xoomaa sirumaayyuu haala adda ta'een qabsoo gurguddaa itti raawwachaa akka turan nutillee bifa abboota keenya irraa baranneen amma humna keenyaa xooma xoomuudhaan akkasumas kadhannaadhaa fi sagadatti jabaannee hojii qabsoo kiristaanummaa hundumaatti jabaannee hanga dhumaatti akka cimnee jiraannuu fi guyyaa du'aa ka'umsa isaas geenyee eebba fi suga du'aa ka'umsa isaa akka argannu fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Hanga yoonaatti kan nu barsiise kan nu gorse maqaan Waaqayyoo kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u.